Itoophiyaa waraan guddayya waggoota lamaaf biyyattii godha turte namoota nagaa miliyoona ta'an ragamanii gifit booda lammallee waraan mars bira Oromiyaa keessatti taansuun isii addunyaa mamsiif yakkootan duguug sanyii khakaab Itoophiyaa godhama turan Oromiyaatti deebuu danda'a jedhu uummati Oromoo kabii keessaa biyyalaa lolli waggootan afuriif qayyeessa onsaa turkun karum waraanni qaabatti xumurameen akka fal argat gaafachaa turan paartileen siyaasa Oromoo kabii keessa nagaan qabsaan lamaan kaafa'uuf abaawwan xalayamuun min qabne barreessan tokkolleen immoo deebiin arganne dogongor darbirra baratte biyyatti qiyaamarra oolchuu dadhabu siitiin akka jaba haqee qabte gareen biltsiginnaa ammallee waraan bilisummaa Oromoo waggoottan afuriif aate dadhabde kan balleessuuf dhaada ijoollee marro dirribaa woboon karaa barbaadu cufaan keessummeessa injifannoon ta'uuma Oromoo jee booda shoro keessa wajjin mari'achuun dandeenyu jedhes sanaan sababa godhate erga TPLF wajjin ta'anii mari'atan booda garuu nu waliinis ta'anii mari'achuu akkatti diddanii dhaban kanaaf amma sababa haaraa ummatanii jiru yeroo jalqabaatiif adeems mootummaan Abiy Ahmad Oromiyaa irra godhaa tureef jir mormuun sagalee isaanii dhageessisan miseensoti paarlama Itoophiyaa ka Oromiyaa irra biltsiginnaan bakka buusuuf yaamtu waraanni kun nu gaana gabuusa jechuu irratti argamu miseensoti paarlamaa 547 dheed 170 irratti caalma namootan 178 teessumman marii bakka bu'oota uummata keessa qabdan jechuun kan itti himamu Oromiyaan bakka bu'a tokkollee dhabde haal kan fakkaatuun dhiiga turuun isii Oromoo gaddisiif wamtaatee fuduu miseensoti dhiiddoo uummata qaban tokko wal yaamuun afaan baasanii dubbachuu isaanii torbaan dabarkeessa irra dubbanne turre miseensoti paarlama Itoophiyaa ka Oromiyaa irra bakka bu'uun lakkoofsaan 80 caaluun isaanii dubbatan kun gaafas duub waraanni ka dhaabbachuu jechuun gaafatan warra 80 kan keessa ka BBC'n aasofsiis tokko duub gaafili afurirra xalaya fuul 3 ka abba qabxi kudhanii barreessuuf qaam dhimmi ilaallatu waajjira muummichi ministeera dabalatee ergubeessi tokko waraanni dhaabbate dubbiin kara nagaatiin akka fal argaa aangaan Oromiyaa akka kabajamuuf umnooti Amaara ka Oromiyaa weeraran akka baane dabri immoo heeraaf seeri biyyattii kabajame hojiitti kamuu qab jechuun gaafatan Itoophiyaa biltsiginnaa ta Abiy Ahmadiin durfamte keessa seerri adi cabe butute fudhatam dhabe waggaan afreessoon ammaa jedhu sila akka heeraaf seeraa qaamni ango olaana biyyatti harka paarlama ture gareen biltsiginnaa tunam fedhi paarlamaatiin alatti Oromiyaa keessa waraan jalqabdi fufuun uummata bal'a dabartee miseensota mammari bakka bu'oota uummata kasirnichi bakka bu'an irratti yaaddoo jabdu taatee jee waggoota afran darban keessatti godinaalee Oromiyaa adda addaatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamu akka nammaachuu dhaabbilee mirga namoomaa guddoo dabalatee miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turanii jiru. addatti immoo bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u godinaalee Wallaggaa fi Shawaa Afran Gujii fi Booranatti yakkoonni ajjechaa fi sarbamni mirgoota namoomaa daangaa darban humnoota mootummaatiin raawwatamu Amnesty International dabalatee koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa yeroo yeroon gabaasaa turanii jiru. Rakkoon ammaataan kun sadarkaa gabaafamuu irra darbee furmaanni ammallee hin argamne ajjechaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate Oromiyaa gola hunda keessatti ammaatee dhufee jira. Ji'a sadaasaa fi muddee kana keessa immoo haleellaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate kun bifa jijjiirrachuudhaan lafoo fi qilleensaan itti dhufee jira. Humnoonni mootummaa haleellaa diroonii bakkoota garaagaraatti raawwachaa jiraniin alatti haleellaa lafoo taasisaniinis lubbuu qonnaan bulaa fi ilmaan qonnaan bultootaa dabarsaa jiru. addatti immoo godina Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa daandiirraa mana barumsaa fi bakka hojiirraa akkasumas mana jireenyaa ofii fi manneen hidhaa keessaa baasanii galaafachaa jiraachuu maddeen OMN himaa jiru. Muddee 3 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti wiixata darbe aanaalee godina Wallagga Lixaa adda addaa keessatti yakki ajjechaa humnoota mootummaa qabata nageenyaatiin bobbaafamaniin hawaasa nagaa irratti raawwatamuu maddeen keenya himanii jiru. Magaalaa Gimbii, aanaa Laaloo Assaabii, Hoomaa fi Ganjii keessatti waraanni mootummaa bifa of eeggannoo fi dirqama nagaa eegsisuu giddu galeessa hin godhanneen namoota nagaa galaafachaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Muddee 1 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa aanaa Ganjii ganda Birbir jedhamuu fi aanaa Hoomaa ganda Mataa Arbaa jedhamutti lubbuun namoota nagaa humnoota mootummaatiin darbee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Laaloo Assaabii ganda warra jirru Bachoo iddoo addaa Ulaa Bakkee jedhamutti dargaggoo Dabalii Abbayyaa jedhamu waraana mootummaatiin erga qabamee booda guyyaadhuma gaafa sanaa waaree booda magaalaa Dongorootti geeffamee ajjeefamee jira jedhu maddeen. Yeroo qabame sanatti haati dargaggeessa ajjeefamee humnoota mootummaatti dhiyaattee akka hiikaniif kadhattus
ni deebisna jedhanii amansiisuudhaan dabalii fudhatanii deeman jedha jiraataan ganda warra jirru bachoo OMN dubbise. Ta'us garuu wiixata waaree booda humnoonni mootummaa dabalii osoo hin taane uffata isaa qofa fidanii balbala mana maatii isaatti gatanii darbanii jedha. Dabalii Abbayyaa magaalaa Dongorootti geeffamee humnoota mootummaatiin erga ajjeefamee booda reeffi isaa asfaaltii gubbaa irratti gatamee ture. Dabalii Abbayyaa wateessu ijoollee riyaasaatii kana otoo deemaa jiru akka carraa ijoollee miniigarii uffatanii isaanii abaabaa duukaatti argame malee oomishaatii hidhatees jiru meeshaatiin qabu harka dhaggaa taanee walitti dhufan. Naa isa booda mootummaadha meeshaadhaan bakka inni jiru sana magadaa irraa xiqqoo jechuudha. Kiiloomeetira tokko kan hin taanedha. Achitti ilaalaa meeshaadhaan ilaalaa turanii kana booda gaafa ijoollee warra sanatti makni warri suni askaa baqatanii ba'anii inni kun immoo ijoollee sochii sanatti maal akka ta'e hin beeku. Itti dhufanii isa qabatanii kana booda itti isa qabanii booda galmalee miidhanii dullaa reefira adda addaa miidhanii isa booda immoo mana bira dabarsanii jaartiin haadha isaatii ijoollee akka deembarsiifatteetii narraa naqseessanii ettees dura gortee raayyan dura gortuu didanii jaallee darbatanii meeshaa jalaa fuudhanii sokkanii isinii deebinnaa daadii nutti agarsiisutti deebisna isinii deebisna jedhanii gatanii katamaa Dongorootti jedhamu ajjeesanii kana booda du'aa galchiste. Bakka ulaa bakkee naannoo jedhamu naannoo isaatii danda'u warra jiru bachoo naannoo ulaa bakkee jedhamuti. Ergasii jiraattonni magaalaa Dongoroo reeffa kaasanii kafanuun gara qe'eetti erganii maatiin akka awwaallatu taasisuu jiraattonni himanii jiran. Kana booda nuti hin beeknu akka nuti hin beeknu wadda makalaakaa qabatee hingashuu jecha dhageenye nu hongala seene kana booda edda ajjeesanii wayyaa irratti ciranii fidanii namoonni Dongoroo saaxinii birrii wajji fuudhanii saaxinii bitanii reeffa nutti fidanii karaatti qadeemne tarkaafuunee gaafa sana galgala awwaalcha isaa raawwanne. Dargaggoo Dabalii Abbayyaa digirii duraatiin Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa irraa eebbifamee hojii barbaaddachaa akka ture ta'uusaa kan himan maddeen siyaasa kamirraayyuu walabaa fi waan barateen hojjetee jireenya ofiisaa fi maatiisaa jijjiiruuf nama tattaafataa ture ta'uu himu. Hayyuun seeraa Dr. Biraana Masqalaa Babasanyii waa'ee gurmaa'insa faannoo Oromiyaa keessaa waan kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessan. Akka warra faranjootaa bara 2019 odeessan qabuun maqaa 414 kan qabu gurmaa'insi faannoo Oromiyaa keessatti diriirfamee ture. Gurmaa'insa kana immoo kan diriirse paartii naannoo Amaaraa bulchu Bi'aadeen wayita ta'u Izeemaa, Abinii fi Mahabara Qiddusaaniin fa'i tumsaa fi warra turani. Waan kana mataa OPDO kan yeroo sanaa warra ta'anitti dubbadheen ture. Dubbichi naanna'ee anumaafuu balaa ta'e malee lolatu narratti baname jedhee ibsuun dhimmicha xinneessu ta'a. Nuti warri diyaasporaa Oromoo, Amaaraa, Tagaaruu fi saboota biroo walitti fiduuf sochiin goone qondaalota Bi'aadeen akka Bu'aa Yaaloo fa'in akkasumas warra paartilee Izeemaa fi Abiniin gatate. Kanallee hoogganoota OPDOtti himeen ture. Har'arra dhaabbadhe yoo laalu gareen OPDO nyaatee buluu malee waan deemaa jiru waan hubateen fakkaatu jedha Dr. Biraana Masqalaa Babasanyii. Doktarichi gurmaa'insa faannoo ilaalchisee waan barreesseen gurmaa'insi faannoo Oromiyaa keessaa hojii hojjechuu ka eegale gaafa aggaammin ajjechaa Jawaar Mahammad irratti godhame ture. Qeerroowwan harka duwwaa mormiif ba'an qawween ajjeesuu eegale jedha. Yeroo sanatti Adaamaa, Duukam, Bishooftuu, Arsii bakkeewwan tokko tokkotti Oromoonni nagaa 200 ol garee kanaan duguugaman. Uummanni magaalota kanneenii sagalee dhabuus dhugaa tana garuu hin beekaa jedha Dr. Biraana Masqal. Ittaansuudhaan gurmaa'insi kun ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda hojiirra oolee jedha Dr. Biraana Masqal. Finfinnee qofatti Oromoon 200 caalu garee kanaan ajjeefamee jira. Shaashamannee fi magaalota godinaalee Arsii, Shawaa keessattis nama hedduu fixuun qabeenya Oromoo mancaase. Dhugaan kun hundi osoo hin qoratamin ukkaamamee hafe. Yakka kana hundammoo Oromootti haqatan. Uummanni Oromoo ammas labsii of ittisuu labsatee yoo of hin baraarre balaa duguuggaa sanyii jala jiraachuu kaasa Dr. Biraana Masqal. Seeliin faannoo ka Dr. Biraana Masqal jedhu Oromiyaa unkuruu erga eegalee yeroon fagoodha. Gareen kun sochii qindaa'aa keessa jiraachuu ka agarsiisu sochii tibbana magaalaa Finfinnee keessatti gochaa jirudha. Gurmuun kun magaalaa Finfinneettis okkara kaasuudhaan manneen barnootaa goolaa jira. Barsiisotaa fi barattoota afaan Oromoo barsiisanii fi baratan miidhaa jira. Manneen barnootaa fi qabeenya manneen barnootaa mancaasaa jira. Finfinneetti qaamni biyya bulchu seera kabachiisuu dhabuun barsiisotaa fi barattoota afaan Oromoo barsiisanii fi baratan miidhaaf saaxilaa akka jiru barsiisonni irra deddeebiin OMN itti dubbachaa jiru. Gareen kun yoo adaba hin godhanne okkara magaalaa kaasee biyyattii gara wal fixiinsa dhuma hin qabneetti galchuu danda'as jedhamaa jira. Mootummaan Eritiriyaa waliigaltee araaraa mootummaa Itoophiyaa fi garee Tigraayitti gammadaa waan hin taaneef
paartilee akka Izeemaa fa'i fayyadamuudhaan ookara kaasaa jiraa jedha rogeessi Tigraay Alulaa Salamoon jedhamu.